Ashama harka fuunii hordoftoota kiilikiituuf nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma jirtaniif isiniif haa ta'u jecha har'as viidiyootiin deebi'ee dhufeetiin jira. Gara viidiyoo sanatti osoo hin galiin dursa warri chaanaalii kanaa fi haaraa taateen sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii keenyaa ta'a isiniin jedha. Egaa viidiyoon har'aa qabadheetii dhufee bilbila keenya keessatti suuraawwan garaagaraa akkasuma yaadannoo fi riisiitii walumaa galatti dookumentariin nuti bilbila keenya keessatti qabannu sababoota garaagaraatiin nu jalaa baduu danda'a. Bilbilis tabalaashuu akka tasaa osoo hin beekin dileetii gochuu dandeenya. Otoo itti bilbila qulqulleessinutti wanti bilbila keenya keessatti nuti barbaannu yookiin nu barbaachisaa ta'e immoo nu jalaa baduu danda'a. Isa kana immoo isatti argannaa akkamittiin deebisuu dandeenya isa jedhuu fi ani ofii kootii appilikeeshinii tokko pileestoorii irraatii gadi buusee itti kan fayyadame tokko isinillee akka itti fayyadamtan waan hin barbaadee fi ofii kootii keessatti waan hin argadheef warri barbaadanii gadi buustanii firii itti fayyadamuu dandeessu. Egaa turtiin keessan akka xumura viidiyoo kootii na waliin haa ta'u jecha. Egaa jalqaba irratti appilikeeshinichi kunoo kana fakkaata jechuudha. Kunuunsa kana daambister jedha. Daambisterii kana fakkaata. Ani amma gadi buusee nan qabachuudha appilikeeshinicha gara pileestooriitti deemitanii isin immoo akkamittiin akka buufattanii isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa waa'ee appilikeeshiniiwwan garaagaraa kana baay'ee isaa beekuu yookiin barsiisuu baadhullee isa kan salphaatti yookaan firii gadi buusee waan bilbila koorraa badee achi keessatti waan hin argadhee fi salphumatti isinillee fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Amma kunoo bakka kanatti daambister jedheen barreessa. Jalqabuma irratti naavigeetii jira. Kunoo kan riikardiillee ni jira jechuudha. Amma garuu kan suura garaagaraa nu jalaatii balleesse daambister rikoover dileeted jedha. Akka kanaa bifa kanaatiin dhufee jira. Kan koo open jedha. Sababni isaa ani gadi buusee dura waan hin qabuufi isin garuu pileestoorii irra gartanii maqaa kanaatii yoo barreessitan isinii fida jechuudha. Isa booda instaayil jettanii erga gadi buustanii gara keessaatti seentu jechuudha. Ammanii bilbila irraa waan hin qabuu fi akkuma jalqaba irratti arginu sana baak godhee gara duubaatti deebi'a jechuudha. Kunoo baak jedhee gara duubaatti deebi'ee jira. Akkuma argitan kunoo bakka kana jira jechuudha. Appilikeeshinichi gara kanaatti osoo hin galiin dura akkamitti suura kana keessa jiru baasuu dandeenya isa jedhuu fi jalqaba ani gara gaalerii deemeetan gaalerii keessa jiramu hin jiru isa jedhu isiniifillee akka barnoota isiniitu yookaan immoo cheekaappiidhaafis kan gargaaru gara gaaleriitti seena jechuudha. Kunoo amma gaalerii keessaa ani suura baay'ee hin qabu. Sababni isaa yeroo yerootti waan tabalaashuudhaa fi bilbilli kiyyaa yoon barbaade suurawwan hin barbaade appilikeeshinii sana jala galeetan baafadha jechuudha. As keessa kaa'uudha. As keessatti bilbila koo foolii godhee waan na rakkiseefi kanaaf amma as keessa suura hin jirre haqee appilikeeshinii sana jalaatii baasa jechuudha. Isiniifillee akka ifa isinii ta'uu fi ammas maaliin godha baak godhee duubatti deebi'a. Achi booda as gara appilikeeshinichaa dhufna jechuudha. Appilikeeshinicha irratti okee jedha. Okee ergan jedhee booda bifa kana giriin yookiin halluu qabatee dhufa jechuudha. Sabiskiraayib yoo gootanis qarshiidhaan kan bitamullees keessa jira. Garuu ani isa karaa firiitiin isinitti agarsiisa. Amma kunoo isuma jalqabarraa kana irratti okee jedhee isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti imoo imeejii jedha. Imoo imeejii kana karaa imoo suura naaf ergame yookaan immoo suura ani namaaf erge jechuudha. Ani gaalerii jala dileet godhee balleesse. Sababni isaa bilbilli waan na jalaa guutee na rakkiseefi amma as kanarratti imoo imeejii isa jedhu kanarratti okee jedha. Wanta karaa imoo naa ergame ni gaalerii keessaa balleesse bakka kanatti argama jechuudha. Okeen jedha kun haaluma kanaani. Kunoo akkuma jalqaba irratti isinitti himee gaalerii keessa jiru suuraawwan kun karaa iimoota jechuudha kan naaf ergame. Isa kana suura kana tokko baasee isinitti agarsiisa jechuudha. Isa kana akkamitti baasta isa jedhamuu fi sheer kan jedhu jira, dileet ol kan jedhullee jira. Dileet ol ishee jettu kanarratti okee yoo jettanii as jalaallee isin jalaa bada jechuudha. Kanaaf ishee kanarratti of eeggannoo gochuu qabdanii
as kunoo kanarratti restore all ishee jettu kanarratti yoo kee jettan gara gaaleriitti isiniif dabarsa jechuudha ofiimasaa suura barbaadan asirratti kilik gootanii restore ishee jettu kanarratti okee gaafattan gaalerii jalatti argattan jechuudha suura delete all ishee jettu kanarra deleetiin waan ta'eef share all kan jedhu irratti yoo okee jettan immoo sharing gara nama biraa yookaan gara WhatsApp gara Facebook applicationota garaagaraa gara sanatti isiniif dabarsa jechuudha. Ammani kanarratti okee jedha. Jalqaba irratti akkuma isinitti agarsiise gaalerii keessa suurri kun kan hin jirre asala akkamitti baafanna isa jedhudha. Kanaaf ammani kanarratti okee jedha. Suura kanarratti okee jedhee eessan geessa share jechuudha. Share irratti okeen jedha. Share yoo gootanii gara namaatti yookaan gara telegiraamitti yoo dabarfattanis isiniif bahuu ni danda'a. Kunoo ammani share jedhee jira. Share irratti okeen jedha. Xiqqoon eegsisuu barbaada. Wifiin dadhabee jira jechuudha. Share irrattis yeroo booda daqiiqa murtaa'ee booda hin baasa jechuudha. Ammas as deebi'ee kunoo ishee kana irratti okee jedha jechuudha. Kunoo restore all ishee jettu irratti okeedha. Restore all kan jedhu irratti ammas asuma keessa suura wayii baase kanuma baasa. Amma gamanumaan gara gaaleriitti hin deema jechuudha. Gaalerii keessa jiramoo hin jiru isa jedhu bahimoo hin baane isa jedhuu fi gaalerii keessatti egaa jalqaba akkuma isinitti agarsiise hin jiru gaalerii keessa. Amma kunoo garuu haala kanaatiin wanti immoo jalaatti dileetii ta'e kunoo bifa kanaan galagalee jira jechuudha. As gara kanaatti deebi'ee jira jechuudha. Kanaaf isinis yoo barbaaddan appilikeeshinii kana buustanii itti fayyadamuuti dandeessanii kan tuqtuqtanii ofii keessan baay'inaan irra galtanii bakka isin barbaachise irratti dileet irraan alatti yoo fayyadamtanii homaa rakkina tokkollee hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf amma WhatsApp sticker jedha. Stickeriin kun kan mul'achuu didu wifiitu dadhabaadha malee as kanatti baaseera jechuudha. Sticker jechuun karaa WhatsApp ashaangullitiiwwan garaagaraa kan walitti ergan sana as jalatti seevii godhee jira jechuudha. Hin balleessu. WhatsApp jalaallee dileetii goota waan dileetii ta'e fakkaata garuu as jalatti qabatee jira jechuudha. Wanta isiniin barbaachisnillee as jalatti dileetii yoo gootanii guutummaa guutuutti bilbila keessan qulqulleeffachuu dandeessanii garuu wanti isin barbaachisu dursa as keessa erga baaftanii booda dileetii gochuu dandeessu. Karaa gaalerii bakka garaagaraa suura keessan yoo isin jalaa badee as kana jala baastu as kana jala deemtanii garuu dileetii gootan bakka hundumaayyuu dileetii ta'a jechuudha. Kanaaf dogoggoraanis ta'ee rakkina bilbilli tabalaasha'uunis ta'ee wanti yaadannoo isin qabattan akkasumallee suuraan garaagaraa isin jalaatii badee appilikeeshinii kana gadi buustanii firii itti fayyadamuu dandeessu. Viidiyoon irra qabadhee dhufe kana fakkaata. Dogoggora jiru karaa komentii na beeksisa. Egaa akkuma isiniin jedhee waa'ee appilikeeshinii baay'inaan yookaan dandeettii barsiisuu isaa dhabuyyuu kun salphaamatti wanta argamu waan taateef anis immoo hin danda'e isiniif qoodee haga ammatti waan hordoftanii fi guddaa galatoomaa. Viidiyoo jaallattan laayikii sabiskiraayibii gochuun maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Yoo jaallattan hiriyoota keessan biroof illee sheer godhaa jecha linkii kana asuma jalatti isiniif kaa jechuudha. As jalaan seentanii gadi buufattanii sirreeffachuu dandeessu. Lafa jirtanitti nagayaan tokkummaa hunduma keessan wajjin haa ta'u. Chaawu.